Mee koomentii obboleewwan keenyaa dubbisnee kan walitti deebinu ta'a gaafii isaanii uffee maaloo yaada naaf qoodii haadhoo koo bilbila kiyyaa kaameraa irratti xalafamee jira viidiyoo aadiyoo miisejii akkasumas kaameraa suuraa bakka aappiiwwan garagaraa hidhameedha wantiin bariisaa sodaadhu jira kutaa irribaa ishee nangeessitu erga mana kana galee ji'aa fi torbee sadii har'an biyyarraa dhufee Dubaay jira akkasumas immoo kutaa tokko keessa adurree baay'eetu jira guyyaa tokko qofa ishee waliin qulqulleesse isheen kutaa ishee keessaa hin baatu yeroo hundamaayyuu nan dhiphadha inni itti aanu immoo hin yaadin yaada yoo dhiiste hin furdattanaan jette galatoomii asumaan waleetoo maaloo gaafii kana jechuushiti gaafii kana naaf deebisii ani dhufee ji'a sadiitti qaamaa naa hojjetanii kanaaf dirqama waggaa 2 ji'a 3 hojjechuun qaba maaloo naa deebisii jette obboleettiin keenya. Egaa gaafii obboleettii keenya ishee jalqabaa irratti bilbila kiyya hundumaa xalafatanii jiru hidhatanii jiru kanaafuu kaameraa aappii garagaraa hundumaayyuu na jalaa hidhatanii jiru kan jedhudha. Isa kanarratti obboleewwan keenya baay'een bilbila keenya hidhatan jedhanii kan dhiphatanidha jechuudha. Obboloota keenya iddoo kanatti bakka bilbila hidhannaa kanatti isin bilxoomuu qabdu jechuudha. Yeroo bilbila bitaannu bilbila keenya madaamonni iimeelii mataa isaanii nuu buusu iimeelii mataa isaanii nuu buusanii raawwataniit iimeelii keenya san xalafachuu danda'u iimeelii keenya san paaspoortii isaa yoo beekan waan nuti hojjennullee arguu danda'u isin maal gootu seetanii ergaas dhuftanii bilbila isaan beekassan xalafachuu isaanii erga beektanii isin immoo iimeelii haarawaa ijaarrattu iimeelii haarawaa immoo pilaayistoorii keessaa googilii keessaa gara yuutuubii kara barbaartanii iimeelii haarawaa ijaarrattu iimeelii isaanitti xalafatassan itti fayyadamuu dhiistanii iimeelii mataa keessanii sanirratti fayyadamtu jechuudha. Bilbila isaan beekanis hin jalaa xalafatassan dhiiftanii bilbila biyyarraa maatiidhaan bilbila nu baasaa jettanii onlaayinii irratti eddanii gizee iimeeliis banattan waanuma hundaa yoo banattan bilbila maatii keessanii saniin bilbila banamtanii waasaapii, iimoo, telegiraamii, feesbuukii, yuutuubii waan barbaadan bilbila Itoophiyaatiin banachuu ni dandeessu. Warroonni yeroo banattan immoo warroonni abbaan bilbila siimii baase onlaayinii irra jiraate isa wajjin haasa'a koodii si ergee haala saniin osoo isaan waan akka hin beekin waan sin fayyadamtan hunda isaa osoo hin beekin dhoksaadhaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif tooftaadhaan malee biyya Arabaa buluun ni ulfaata hunduma keenyatu san ani amma fakkeenyaaf bilbila isaan beekasan jijjiiree iimeelii isaan beekasan jijjiiree tanan fayyadama malee kan isaanii siidaa qaxxituma hin fayyadamu jechuudha. Isiniif galee baay'inaan immoo amman dhiisee malee jarattinis gaarii taanaan dhiisee malee an sijjammal iimoo waatsaappii feesbuukii tokko hin fayyadamu jechuudha. Iimoo kan isaan hin beekne laman qaba feesbuukii waanuma hunduma bilbila biyyaa iimeelii mataa gootiitiin banadha. Haala saniin jireenya biyya ormaa zadeedhaan jiraatu isa kana haala kanaan fayyadamaa hin jenna inni itti aanu mooyyuu adurree jette kutaa hirriba keetii dhuunfaatti qabda mana Arabaa gaafa seentu madaamii yeroo hunda dhaabbattee si wajjin hojjettu obboleettii koo madaamiin gaafa jalqabaa mana ishee sitti agarsiifte madaamii eebbifamtuudha jechuudha. Saniin booda na wajjin hojjetti hojii na gargaarti jettee hin yaadini jechuudha. Isaan yoo barbaadan kutaa isaanii keessa sa'a 24 turuu danda'u hin ba'anii yoo barbaadan ba'anillee dhimma keetuu hin qabani jechuudha. Kanaaf hojii mana san keessa erga sitti agarsiifte ati hojii mana san keessa hojjettee yoo xumurte gahee mataa keetii yoo xumuratte ati fi madaamii wanti wal geessan hin jiru. Inni bira adurree jette biyyoota Arabaa fi biyyoota Faranjii keessatti wantoota akka saree akka adurree horsiisuudhaan ni beekamu jechuudha. Keessattuu ijoolleen Dubaay manni adurree qabamee hin jiranatti fakkaatu adurree horsiisuu, hoolaa horsiisuu, lukkuu horsiisuu waa hedduu jechuudha. Bakka Itoophiyaa jechuun hin danda'ama. Inni immoo isaanii namarra immoo nu amma warra sarraatinyaa mana isaanii galleerra immoo adurree fi sareedhaa irra kabajaa qabu jechuudha. Kanaaf adurree ani yeroo tokko peeruutii waggaa tokkoof gizeen naa ta'uu didan fira deebi'e manni itti galle sun adurree qabu jechuudha. Adurree sun gara adurree 10 jechuudha. Adurree san kutaan ishiin qulqullaa'aa hin xaragamaa hin tolfamaa adurroonni hin dhiqamti hin filamti haala saniin ni kunuunfama jechuudha. Kun immoo biyyoota Arabaa keessatti baay'isee babal'atee mul'ata jechuudha. Kanaafuu biyyoota Arabaa obsuu fi
ofitti amanuu qofatu keessa nama jiraachisaa jechuudha. Kanaaf obboleettii kiyya bilbilli kee xalafames sin dhiphisiin ati waan badaa maal hojjetaa si jammari jechuudha. Isaan yoo si xalafatan bilbila kee mindaa kee yoo seeran sii kennani mirga keetitti darbanii yoo sin tunneesitti yoo hin dubbanne wanta badaa sirratti yoo hin yaanne ati biiroo seerati yoo dhuftee jiraatte waan takkallee si gochuu hin danda'ani jechuudha. Adurreen mana jiraatte fi adurreen homaa siin gootu qulqulleessi mana adurree sun jiran dirqama qulqulleessuu qabdaa jechuudha. Maaliif jennaan hojii keetii waan ta'eef jechuudha. Siif galee obboleettii koo kanaaf haala kanaanii jechuudha. Inni biraa mooyyuu gaafiin inni lammaffaa kan itti aanu obboleettii koo gaafii kana na gaafattee fi yoo gaafiin kun ifa sii ta'uu baate irra deebitee ammas na gaafachuu ni dandeecha siin jedha. Gaafii kee asumarraan xumura. Gaafii obboleettii teenya lammataan itti fufa jechuudha. Inni lammataan ani dhufee ji'a sadiittiin farramee qaamannaa hojjetame garuu dirqama waggaa 2 fi ji'a 3 xumuruu qabamoo galuu nan danda'a kan jedhudha. Biyya Arabaa gaafa dhuftanii waggaa 2 hojjechuun dirqama jechuudha. Jaalattanii jibbitanii waggaa 2 hojjechuun dirqama. Kan biyya galuu dandeechu yoo ati madaamin hojii keenya hin jaalanne akkasumas immoo yoo si dhukkubee dhibeen kee yoo hammaate haala saniin galuu dandeessa. Kanarraa kan hafe madaamin takka hiqaamaa kan si hojjechiistu maallaqa ishii baasteeti. Madaamin takka erga ji'a 3 hojii gaarii hojjetti shaggeedha jedhanii si jarrabu si ilaalu erga hojii kee jaalatanii sillee si gaafatu mana kana hin jaalatte jedhanii ergaatiif harramtee ji'a 3tti hiqaamaan keessi hojjetame waggaa 2 kee siraatan hojjettee fixxee saniin booda galta malee waggaa 2 dhuunfixiin galtee madaamin maallaqa hiqaamaa hojjechiistu san birrii guddaa baastee hojjechiistu. Hiqaamaan amma yeroo ammaa waddade natti fakkaata. Innaa deebitee ergashiin immoo si farramsistee waa hunda si xumurte kafiila kee taate itti gaafatamtuu kee taate jechuudha. Kanaafuu itti gaafatamtuun ta'e madaamidha waan taateef hin galtu birrii koo itti baasee hojjechuu qabda dirqama yoo siin jette dirqama hojjechuu qabda jechuudha. Sanirraa kan hafe birrii ishiin iqaamatti siin hojjechiifte san yoo kaffalteef hin alatti waggaa 2 kee oduun hojjetiin galuun hin danda'amu. Kana obboleettii koo irra butaaf irra dibaa hin qabu sin jedha. Ijoollee baay'een ergaas gaanii ni gaabbu. Keessattuu erga ji'a 3 darbanii osoo mana kanatti dabalachuu baadhee osoo mana jijjiirradhe osoo biirootti deebi'e waatti manni Arabaa hundumtuu tokko gaabbitee dhiistee jechuudha. Sirii mana san caalu si ga'uu danda'a. Mana san caala badaa si ga'uu danda'a. Waa hedduutu jira. Biyyoota Arabaa mana gaarii nan argadha jettee hin yaadin jechuudha. Waaqa kee uumaa kee qofa kadhadhuuti mana hojiinis baay'atu mana ciqiccii hin qabne bichaa nagayi jedhi waaqa kee kadhadhu malee manni Arabaa hojiin hin jiru jedhan tokkollee hin jiru. Madaamonni agar ji'a 3 akka ati farramtutti gaarii fakkaatu gaafa farramtee kaate garuu bineensa isinitti ta'u jechuudha. Baay'een keenya akka seennee ji'a 3 ji'a 4 odoon guutiin agan farramnutti ija isaan fuula gaarii nutti agarsiisu waan ta'eef ara mana gaarii nu ga'e iddoo gaarii nu ga'e manni nu jirru kun baay'isee mana shaggaadha mana gaariidha akkasii yoodha jedhu jechuudha. Gaafa farramanii ka'an garuu madaamila mana keessa ashkarakkarti jechuudha. Qubaan ajajuu eegalti maraachiiti jechuudha. Waa kana kataatu jira siniin jira obboloota koo hundaafuu waaqayyoon nu halaafisuuf turtiin wajjin gootaniif galatooma hanga viidiyoo biraatii walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'u. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa yaada muraada yoo qabaatta saanduqa koomentii jalatti barreessaa siniin jechuu jaaladha hanga viidiyoo biraatii.